بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد وبلون ورين فتوى داف غافي لإرجتن قرادان دي ورتو سنكي إيماناتين غافي لنتي سنتق خراخي يجيسي أكار ما قديتي. بسم الله الرحمن الرحيم. غافين دراء كجدو namni tokko yoonii fi gartee maallaqaa riyaala Su'uudii 100 lafaa arke maallaqa kana akkam godhuu qaba. Deebisaan namni hoggaa waa lafaa arke dura bootaan suni laalamuu qabdi. Yoo dukkaana dura arke dukkaana kennuu qaba. Yoo masgiida keessaa arge imaama kennuu qaba. Yoo mooraa namaa keessaa arke warra sani kennuu qaba. Yoo ammoo karaa guddaa deeman keessaa arke namni cuftinuu xiyya jee himachuun ni mala. Tana waan ta'eef jecha innummaan arke san itti fayyadamuu ni danda'a. Yoo fedhees nama saniif niyyatee sadaqachuu danda'a. Gaafin itti aantu akka jettu namni tokko gaafa wallaalummaatiin yoo waa hate waa hanna san duuba eega waa barate haram ta'uu beeke waan san akkamittiif qulqulleessa. Deebisaan wanni hatan tuni waa hedduu xiqqoo qabdii guddoo qabdii waan akka nyaatanii waan akka huccuu waan abbaa sanii miine waan xixiqqoo taate yoo abbaan sun beekame sigalee abbumaaf deebisan. Yoon abbaaf gartee immoo inni kun kadhabamuu tahee biyya sanirra aaliis hin qabu niyyataniiti isaaf sadaqatan. Ammoo waan gurguddoo yoo taate horii guddaa abbaan beekamee abalu jettahuun beekamnaan wallaala ja'anii hin usan. Amma fakkeenyaaf yoo baadiyyaa ta'e wanni hedduu hatan wal jalaa horii. Horiin kun wahuma ta'e haa ta'u maallaqa qofaa miti. Re'ee irraa kaasii horii gaala waa hedduu jira. Wanni sayyoonii fi gartee namni sun illee jiraachuu baate namni isa dhaalu jiraatus haruma taheenu wanni kuni yoo gartee dirree baasee jalaa hin hate jechuullee baate karaa aqliitiin akka gargaarsaattis haa ta'u yaadannoo abaluuti je'ee waan san karaa dandeemuun firra galchuu qaba. Gaafii itti aantu akka jettu namni tokko ramadaanni isarra jiru ramadaanni qalammee isaatti dhufe akkamii qadaa baasa. Namni qadaan ramadaanaarra jiru fayya dhabaan tahuu luusisuu takkaawoo xurii laguutiin haa ta'u guyyaa qadaan ramadaanaa isarraa argame hogga ramadaan bahe shawwaal itti dhiisee dura soommanuu qaba. Yoo shawwaalillee soommanuu baate baatii shawwaal keessa achi booda baatii 10 lafa jira. Shawwaaliin zulqiidaan zulhijja baatii hedduu kana keessatti yeruma arkate cufa walit dhaabee soommanuu isarra dirqamaa miti haga dandahuun firraa baasuu qaba. Yoo ammoo odoon baasin ramadaanni kaan itti dhufe qadaas baaseeti kaffaaraa isarra jira. Guyyaa lama tahuus nama lama nyaachisa qadaas baasee hagguma lakkooysa guyyaatiin. Gaafin itti aantu akka jettu hojjettuun takka bakka dalagaati ijoollee warra sanii haadha manaatti kennanii gargaarsa hojjettuu tanaaf jedhanii maallaqatti kennanii kenniif yoo jedhaniin
joolleen tuni gariin isaanii salata leen fardeessituu shiishaalleen dhuganii horiin isaan naa kennan kuni akkami yoon fudhee namaa kenne hoo akkami hadiyyaa godhee hukumiin kana akkan ta duraatii hadiyyaan waan ilma namaa jidduutti jaalala uumurraa khafadhe haa ta'u dhalaa fi dhalaa jidduu haa ta'u dhiiraa fi dhalaa jidduu haa ta'u wanni hadiyyaa jedhamu waan idduu namaatti gammachuu uumu garuu immoo ijoolleen gartee ka dardaraa yoo waan kana kasii kennitu taate hadiyyaa tana boodaan fedhanii harka isaaniitiin sii kennanuu karaa haadhaatiin sii kennanuu kachi boodaan fuula kee barbaadan ummanni kun arra waan kanaa kennee boru hamtuu natti hojjetuuf na barbaadaa yoo beeyte namni ni beeka ija isaaf deemtu hin fudhatin yoo ammoo huma takkallee nama waan gara sii dantaan qabneen wal quban qabnu anilleen fittiin amanaa isaanii wajji hidhannaan qabu kajettu taate tamboo dhuguun shiishaa dhuguun salaannitti qaqqadaawuun isaanii sadaqaa sirratti haraamin gootu tanaaf jecha fudhadhu yoo feetes hajaatti bahi yoo feetillee nama ifii feetiif gargaarsa godhi ergiif gaafin itti aantu akka jettu namni tokko kagartee ilmoo isaa tanaa mucaan kun kiyyaa intaltun tiyyaa jedhee waan silaa isarraa barbaachisu quban qabne yeroo cufaahuu namni isa dubbata yeroo kanaan anis gartee wajjiin hamadhaa jette haati ijoollee dhasanii hukmi shari'aatti akkami ta duraatii haati manaalleen abbaa ilmaan kanaa si gaaluun isa humatuun namaa wajjii miti ilmaan fiitii wajjiin abbaan keessan kun maa akkana taha jettee dubbachuun odoo isa xiqqeessuun taane isaa fi ilmaan jidduutti hamtuu uumuu odoon taane akka nama gartee isaan kana abbaan keessan ni jira anaatu kan isinii ta'a abbaan keessan isinii godhuu baatus irra laalina jettee waan gaarii yoo dubbatte humaan qabu ammoo abbaan keessan nama akkanaati jettee waan abbaa isaanii jibbisiisu isiin dubbachuun waan rabbiin hin jaalanne ammoo namoonni biraa warreen gartee ijoollee tanaa abbaa irratti bobbaasan kuni gartee nammaam jedhaniin qaxxaatoota jedhanii shari'aa keessa jibbama nami nama jidduu seenee hamtu uumu tanaafuu namoonni akkasii waan kanarraa fagaachuu qaba ati akka haadha ilmaaniitti abbaa mana keetii si biratti dubbachuun mirga keetii miti itti dhiisuun abbaa mana keetii irraa deebisuu qabda ilmaan isaa dantaa dhabuun suni irrina isaati hanga fedhellee gargaaruu baatu ilmaanummaan kun boru abbaan keenya kamiisi gaafatan abbaa arraan tana hatilleen hamtuu haasoitti abbaa irraa fageessitu boru ilmaan kun akka abbaa barbaadan takkitii tanan irraanfatin gaafin itti aantu akka jettu intalti takka yoo haati hukmi shari'aatti intala takkaan hujii nanaqii dallaala duuba ta isii dalagaa naqxutuun siin naqaa waan hangana naa kennitaa yoo jetteen siifin barbaada tole jetteeni duuba ta dalagaa seentutuun seentee dalagaalee dalagattee waan san yoo kennuu baatteef akkami يا قبرت ربي نبي كن يكجي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم مسلمني وان تكررت هقاني في والته وان سنقوتو لقبت نمني تكو دلقا نبا بربادي أتلين هجت هاجمت ورسونيس هجت هاجمة يوغرتا إسيداف وان كان سيفين كان جبتي مالك أتوكو يوخي شنتم يوخي لباساتو وهر والتاتا وانسان كنو فين تركم خيتي مالف تدرى حكم شريعتي أجتيس
الرأتي كانت وان اتولتاتا سنديقون نما برات هجيب الليسو نمني والأمانو أبو الرأتي كان إسيقا فقوته قنا نمني إيساني والأماني ركتاتك هجينك أجيتشو قافي إتأنتو أكيدتو نمني توكو يوني في خي ورسا هيخي مالي ردي وانين سيقو دا تشوفا نادي بيسي سيني خايو جئين ساني ردي هيخي باتي تكالما أدون كيني يوم راجعة جيتشو دنديا دي بيسان لالان خلعي قودن تخلعي فقوتي خلعي جيتشون بر خفنا في الراباسو جيتشو huccuutan ati mogga firraa baaftee qullaa dhaabbattu hul'i janiin akka akkasiiti gaafa waan namni sirraa qabu firraa baaftee kennitee faqasaa kanarratti na hiiki eega jetteen booda intala san deebitee raaja'atu jechuun sirratti haraam hin dandeessu garuu isiinis yoo feete inninis kafadhu tahe ni haarayaan wal fuudhu akka gaafa dura wal fuudhaniitti wal fuudhu danda'an gaafin lammeeysaadhaa intalti takka ta garaa qabdu odoo garaa qabdu yoo hiikamte odoon hin deenye deeffachuu ni danda'anii ni danda'a odooniif gartee isiin hin deenyetti deeffachuu ni danda'a ammoo odoo hanga isiin deeysutti yoonii fi raaja'atu isiin hin ji'in isiin deeffaten isidhaa garaa qabdu eega isiin deeyse booda ammoo raaja'atu jechuu hin danda'u iddaan dhume وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن جربين انت لك ست إيجا أتشبودا إسي فتشو هندندو قرو نخا هاريا في مهري هاريان فتشو دنده يو هي كان سني هي كان إني خيست تيخين أمو خسدي ساته هندندو